Odu'ammee Bagaalaa Dirreedawaatti wanti hin eegamne ta'e abbaan manaa sirna awwaalchaa haadha manaa isaarratti waan hangaarraatti hin taane raawwateera. Abbaan manaa sirna awwaalchaa haadha manaa isaarratti waan hin eegamne raawwate kun yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii ta'uudhaan naanna'aa jira. Namni kun maal godhan bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeessa keenya itti aanutti yeroo darbinu bulchitoonni addunyaa keenyaa quqquufoon qooda nagaa buusuu waraana banuu qooda waliif nahuu garaa walitti jabaachuu qooda wal gargaaruu wal jibbuu fi wal dararuu itti fufaniiru. Yeroon kanaa booda addunyaa keenyaaf yeroo ulfaataadha. Yeroo kan humna qabu qofti ofiisaa kabachiisee jiraatu kan humna hin qabne ammoo garba ammayyaa garboomee jiraatudha. Kanammoo pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ifatti dubbatanii mirkaneessaniiru. Faransaay hamma Raashiyaatti, Yuukireenii hamma Ameerikaatti akkasumas addunyaa keenya irratti maaltu adeemaa jira, maaltu ta'aa jira kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa kana erga guutanii kaasee odeeffannoowwan Kiristiyaan Miidiyaan gadhiifaman akka gadhiifamanii hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya oduu ammeetiin jalqabna. Magaalaa Dirreedawaatti wanti hin eegamne ta'e. Waldaa Makaana Yesuus Dirreedawaatti akkuma nama kamii haati manaan tajaajilaa tokko gara gooftaa deemte. Abbaan manaa ishee tajaajilaa kan ta'ee fi waldaa Kiristiyaana Makaana Yesuus Dirreedawaa dabalatee iddoowwan hedduutti waggoota 30 oliif wangeela Kiristoos lallabaa tureera. Namni kun luba Mulaatuu Ercaammoo kan jedhaman yoo ta'u mucaan isaanii faarfataa Ba'imnet Mulaatuu jedhama. Taateen ajaa'ibaa ta'ee seenaa kanaa booda jirudha. Biyyatti akkuma deebi'u harmeen faarfataa Ba'imnetii fi haati manaan luba Mulaatuu biyya lafaarraa boqotan. Abbaan wangeelaa Kiristoos waggaa 30 oliif lallaban kun haati manaan isaanii dheengadda erga boqotanii sirni awwaalcha isaanii yeroo raawwatamu waan baay'ee nama jajjabeessuu fi nama ajaa'ibus raawwatan. Akkuma baay'ooliin keenya beeknu mana gaddi galetti yookaan qaamni isaanii biraa fottoqe yookaan sokketti namni kan naquuf jajjabeessuufidha. Maatiin sunis qaama isaaniitu irraa fottoqe waan ta'eef yoo hammam jabaataadha jedhaman iyyuu guyyaa sana tajaajiluu mitiiti of jajjabeessuun iyyuu hamma kan hin mul'atu. Silaallee kan ta'u qabu taatee Dirreedawaatti ta'e kanadha. Lubni waldaa Makaana Yesuus kun sirna awwaalcha haadha manaa isaanii irratti gooftaatti jajjabaachuu keessa darbanii sagalee Waaqayyoo namootaaf iraa oolaniiru. Abbaan icciitii guddaan galeef kun nama eebbifamaa fi jabaa namoota birootiif fakkeenya ta'uu qabu jedhamuudhaan suuraan isaanii kun miidiyaa hawaasaarraa naanna'aa jira. Kan ta'uu qabutu kanadha. Ammam nama gooftaan lapheesaa jabeesse ta'ee eenyutu sirna awwaalcha haadha manaasaa yookaan qaama isaa tokko irratti tasgabbaa'ee wangeela amantootatti lallaba. Kun taatee ajaa'ibaa namoonni hedduun irraa barachuu qabanidha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Obboloota koo namni foonii fi dhiigaan mootummaa Waaqayyootti galuu yookiis wanti baduu wanta hin banne keessaa hirmaachuu akka hin dandeenye isinittan hima. Nuyi hundumti keenya hin geeddaramna malee hin duunu. Dhoksaananii isinitti himuuf jedhes isa kana. Malakanni dhumaa yommuu afuufamu battala libsuu ijaatti hin geeddaramna. Malakanni afuufamaa warri du'an immoo bifa hin banneen hin kaafamu. Wanti hin banne iddoo waan badu kana, wanti hin duunes iddoo wanta duu kana buutu hin ta'a jira. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 50 hanga 53. Jajjabinaa fi ogummaa Waaqayyoo maatii kanaaf kenneef Waaqayyoon galateeffachaa fakkeenyummaa gaarii kanarraa haa barannu jechuu jaallanna. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu addunyaa keenyarraa akkuma kan nama jaallatu jiru kan nama jibbus jira. Akkuma kan nama gargaaru jiru kan nama bittinneessu yookaan kan nama dhiibbatus jira.
Keessumaa yeroo ammaa kana immoo biyyoonni guddatan jedhaman biyyoota hiyyeeyyii irratti tarkaanfiin isaan fudhataa jiran baay'ee kan nama gaddisiisudha. Walqixxummaanis biyya lafaa kanarra hin jiru kan nama jechisiisudha. Haa ta'utii amma biyyi addunyaa kanaa hundumtuu hiree ofii isaanii kabachiifachuuf jecha irree isaaniitti amanaa jiru. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron bajata humna ittisaa biyya isaanii akka malee guddisuuf karoora qabaachuu himan. Bilisummaan Awurooppaa erga waraana addunyaa lammaffaas yeroo jalqabaaf balaarra jira jedhan Macron. Dubbii Paarisitti humna waraanaa biyya isaaniif taasisaniin siyaasa walxaxaa teessuma keenya irraa kan ka'e yeroo murteessaa keessa jirras jedhaniiru. Macron bajata humna waraanaa biyya isaanii bara dhufu yuuroo biiliyoona 3.5 bara 2027tti ammoo yuuroo biiliyoona 3 dabaluuf akka karoora qaban himan. Yaaddoo Raashiyaan biyyoota Awurooppaa irratti uumte yoo ibsanis imaammataa impeeriyaalistootaa fi humnoota babal'ifannaatis jedhan. Erga Moskoon bara 2022 Ukraine weerartee as waraanni biyyoota lamaan gidduutti geggeeffamu haalaan hammaataa jira. Faransaay bajata humna waraanaa biyyattii dabaluuf isa duraan karoorsitee waggaa 3 dursuun dabaluuf akka jettus himanii jiru. Emmanuel Macron bara 2017tti bajanni humna waraanaa Faransaay yuuroo biiliyoona 32 ture. Amma karoora haaraa qabataniin ammoo gara yuuroo biiliyoona 64tti guddataa. Kanas ta'ee bajatichi mootummaa Faransaayeen ragga'u barbaadas jedhamaa jira. Addunyaa kana keessatti bilisa ta'uuf sodaatamuu qabda. Sodaatamuuf ammoo humna guddaa qabaachuu qabda jedhan Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron guyyaa Baastillee jedhamuu fi kabajamu irratti haasaa taasisaniin. Guyyaan Baastillee jedhamu Faransaay keessatti yaadannoo warraaqsa biyyattiitti bara 1789 ka'e uummanni biyyattii tokkoomuun federeeshinii itti uummatee yaadachuuf kan kabajamudha. Addunyaan humni niwukilaaraa deebi'ee dhufuu isaa argaa jirti. Walitti bu'insi babal'achuu isaa argaa jirra jedhan bulchaan Faransaay kun Emmanuel Macron. Emmanuel Macron itti dabaluudhaan Ameerikaan haleellaa Iraan irratti raawwattes eeraniiru. Akkasumas waraana Hindii fi Paakistaan gidduu akkasumas deeggarsa Ameerikaan Yukireeniif kennitu takkaa ol ka'uu fi takkaa gadi bu'uu kaasuun dubbii kana taasisan. Ji'a darbee miseensonni neetoo GDP dinagdee isaanii keessaa parsantii 5 bajata humna waraanaaf oolchuuf waliigaluun isaanii ni yaadatama. Kun ammoo isa kanaan dura parsantii 2 ture irraa dachaan ol dabaluu fi mootummaan UK bajata humna waraanaa isaa dabaluuf akka gamaggamaa jiru ibsameera. Ministeerri ittisaa UK John Healey kun Mooskoof ergaa dabarsuu danda'a jedhaniiru. Jimaata darbee hoogganaan humna waraanaa Faransaay Thierry Burkhardt Raashiyaan Awurooppaa keessaa akka diina ishee hamtuutti ilaaltis jedhaniiru. Raashiyaan Awurooppaatti yaaddoo yeroo dheeraa uumteetti jedhan Burkhardiin sadarkaan biyyoota Awurooppaa addunyaa borii keessatti kan murtaa'u Yuukireen keessattis jedhaniiru. Ministeerri muummee Faransaay Firaansois Baayiroo bajata bara dhufuu kamisa fuuldura kana jiru ni dhiyeessu jedhamee eegama. Kun kanaan ta'utu jiru Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergaangoo qabatees meeshaalee waraanaa dabalataa Yukireeniif kennuuf murteessan. Akkaataa waliigaltee haaraa godhameen Ameerikaan meeshaa waraanaa kana neetootti gurguruun achirraan Yukireen qaqqabas jedhaniiru. Tiraamp akka jedhetti meeshaaleen waraanaa doolaaraa biiliyoona hedduutti tilmaamamu Yukireeniif akka kennamu dubbateera. Haa ta'u garuu waa'ee meeshaalee kanneenii odeeffannoo bal'aa hin kennine. Meeshaaleen waraanaa Yukireeniif kennaman misaayilota farra haleellaa qilleensarraa dabalachuuf dhiisuu Tiraamp gaafatamee waan hundumaati jechuun deebisan. Yuukireen haleellaa qilleensarraa Raashiyaan gaggeessitu qolachuuf sirna ittisaa ammayyaa Ameerikaa akkaan akka ishee barbaachisu himamaa jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp cinaa ta'uun ibsa kennaa kan turan pireezidaantiin neetoo kan ta'an Maark Ruutee deeggarsi Yukireeniif kennamu sirna ittisaa Paatriyootii dabalatee waa hedduu of keessaa qaba jedhan. Kana jechuun Yukireen sirna ittisaa misaayilotaa fi dhukaatuuwwan garaagaraa dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu ni argatti jechuudha. Murteen Tiraamp kun tarkaanfii guddaa akka ta'ettis fudhatama. Torbee sadiin dura Peentaagoon meeshaalee waraanaa muraasa Yukireeniif erguu akka dhaabu ibsuu hordofee Kiiv keessatti gaddatu ture.
Kun ta'ee guyyoota muraasaan booda ammoo Tiraamp waan Yukireeniif abdii kennu dubbataniiru. Biyyoonni Awurooppaa Yukireeniif meeshaa waraanaa akka bitan waan beeknuuf yeroof meeshaaleen waraanaa akka dhaabbatan gochuu wiixataa adoolessa 14 ibsee jira. Amma Ameerikaan waliigaltee neetoo waliin gooteen meeshaalee waraanaa akkaan barbaachisoo ta'an gara Yuukireen geeffamuuf jiru. Tiraamp akka beeksisetti meeshaalee waraanaa kanneen akka kanaan dura Ameerikaan bifa deeggarsaan osoo hin taane neetootti gurguruudhaan neetoon ammoo Yuukireeniif kenna jedhameera. Biyyoonni akka UK, Jarman, Fiinlaand, Swiidinii fi Noorweey faas deeggarsa meeshaalee waraanaa Yuukireeniif godhamu keessatti hirmaachuuf fedhii guddaa akka qaban ibsameera. Gama biraan ammoo Tiraamp pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin akeekkachiisee jira. Guyyoota 50 keessatti waraana Yuukireen dhaabuuf waliigaltee irra hin ga'u yoo ta'e taarifa %100 Raashiyaa irraa akka kaa'u akeekkachiisee jira Doonaald Tiraamp. Kun kanaan ta'etu jiru hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un waraana Raashiyaan Yuukireen keessatti bantee haalduree tokko malee akka deeggaran dubbachuu miidiyaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa gabaase. Kim wayitaa ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov waliin Kooriyaa Kaabaatti mari'atanitti Pyongyang hundee rakkoo waraanaa Yuukireen furuuf tarkaanfiiwwan hooggansa Raashiyaa fudhatu hundaa cinaa dhaabbanna jedhan. Qondaaltonni biyyoota lixaa Pyongyang Yuukireeniin loluuf waggaa darbe loltoota 11,000tti dhiyaatan gara Raashiyaatti ergite jedhanii amanu. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin onkoloolessa 2022 keessa weerara humna guutuun Yuukireen irratti banan. Miidiyaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa KCNA'n gabaasa isaa keessatti Kimii fi Laavrov sanbata darbee haala ho'aa walamantaa jaallanii irratti hundaa'een wal arganiiru jedhee jira. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kun waraanni Raashiyaa fi uummanni dantaa bu'uuraa biyyattii eegsisuuf waraanichaan ni injifata jedhee akka amanu ibseera. Toora Teelegiraamii irratti ministeerri dhimma alaa Raashiyaa viidiyoo qondaalonni biyyoota lamaanii wayitaa harka wal qabatanii fi wal hammatanii nagaa wal gaafatan agarsiisu maxxanseera. Laavrov gita isaanii kan Kooriyaa Kaabaa Choi Soon Hui waliinis wal arguun loltoota Kooriyaa Kaabaa Raashiyaa gargaaruuf bobbaafaman galateeffachuu dhaabbati oduu Raashiyaa taas gabaaseera. Kooriyaan Kaabaa Raashiyaadhaaf deeggarsa waraanaa akka kennitu irra deddeebiin kan beeksiftee yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeessii meeshaalee waraanaa biyyi isaanii Yuukireeniif kennaa turte haaromsanitti akka ta'e ibsameera. Tiraamp kamisa darbee NBC'tti akka himanitti haleellaan xiyyaaraa Raashiyaan Yuukireenitti ammeessitee booda Ameerikaan sirna ittisaa haleellaa qilleensarraa Paatriyoot jedhamu gara Yuukireenitti akka ergitu neetoo waliin waliigaluu ibsaniiru. Pyongyang loltoota gara Raashiyaa erguu jalqabaa ifatti kan beeksiftee ji'a eebilaa keessa ture. Ibsi kunis Yuukireenii fi biyyoota lixaa loltoonni Kooriyaa Kaabaa hedduun gara daangaa Raashiyaa fi Yuukireenitti bobbaafamu erga ifoomsanii turtii ji'ootaan lakkaa'amuun booda. Kim bara darbee baatii waxabajjii keessa hoogganaa Raashiyaa Vladimir Putin waliin waliigaltee mallatteessanii ture. Waliigalteen sun biyyootni lamaan keessaa tokko yoo weerarame waltumsuuf waliigaluu isaanii akeeka. Kooriyaan Kaabaa loltoota Raashiyaatti bobbaastee maddeetti hojjettoota 1,000 lakkaa'aman erguun naannoo Raashiyaa waraanaan miidhame Kurisk waraanarraa bayyanachiisuu akka gargaartu waadaa seenuu hoogganaan dhimma nageenyaa Mooskoo baatii darbee ibsanii jiru. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessuu itawaanuu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe kan jedhu tuquun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adha. Like share godhaa yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Kana erga guutanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Saatutaan booda odeeffannoo haaraaf gara biraatiin deebinee wal argina. Ammasitti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.